Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa galataa waaqayyo. Miidiyaa irraatii arginee dhufne harmee Basaf Qaadidhaan. Meestii haala akkamitti akka jiraattanii haala keessanii nutti maxxanee. Haalli mucaa kanatti guddisaa jiru jalqaba utoo dhukkubin dura mana namaa keessa deemee kan hojjechaa ture. Naa biddeenan tolchaa ture mana nyaata namaatiif jechuudha. Xinnoo isaati kaasee naa amma immoo ergasii xiqqoo ishii sababii qorraa halkan ka'ee halkanii akkaniin ka'ee biddeen tolchuu qorri na rukute irraan kaaseen dhukkuba sombaa godhadhe. Sana booddee isaan dura mucaa kana da'ee naannoo 9 qabame. Gara waggaa 3 wayii akkasuma dhukkubee isa booddee immoo isa dadhabnaan hojii humnaa qansiraa jalqabe. Isas immoo yeroo tokko yeroo argadhan humna koon hojjedha. Yeroo tokko biddeen mandaraa deemee nan tolcha. Yeroo immoo hojii humnaa argadhus gimbanyoota jalan hojjedha. Naa mucaa kana haala kanaan guddisaa. Inni immoo erga amma jabaatee ergii miidiyaa irratti TikTokii jalqabee namoonni garaagaraa waamu yeroo waaman bakkee mobaayilii waliif gaddeemee abbuma argitu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 dhibba kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufee natti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitee baatee dhufu jira mucaan kun. Naa xinnoodhuma isaatii kaasee gargaarsa biraan qabu. Anumatu faana rakkatee bakkaadhaas bakka abbaas bu'ee faana rakkatee guddisaa jira. Yeroo namni akkasitti fiizikaala koo laalu namaaf fayyaadha garuu keessi koo fayyaan qabu. Manni mana kiraatiin ulfaata. Birrii 1,000 gara kanatti xinnoo ishee wayya magaala keessa immoo ulfaata. Mucaan TikTokii hojjetaa birrii qabdi birrii gahaa qabdi firoon namti illee birrii qabdi ishiin birrii nyaatti naan jedhu. Mucaan akkasitti hojjetaa maal dhabde ishiin naan jedhu. Akkaataan nuti jiraannu yeroon qarshii argadu anumatu waatee kuffida. Yeroon ammoo yeroo gabuu bulus jira yeroo arganus jira. Suutuma yeroo argannu waan ta'etti fayyadamu. Yeroo dhabnu immoo agabuu keenya bula. Yeroo dhukkubsattu yeroo sanatti dhagaa. Akkana TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma sana waaqni nu gargaaree waanuma ta'eyyuu arganna malee. Maatii kommoo rakkiseetu anammoo kompiitara na godhe. Yeroon waan ta'e naa kennaa jedhuuni maqaa abbaa kee natti jedhadhoon. Yeroon ijoollee waan tokko abbaan namoonni maatii isaanii ijoolleedha waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira.